Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya oduu yeroo kanaa qabnu sin dhageechisna an ejersaa abdiiti. Manni marii waliigala dhimmoota islaamummaa Itoophiyaa ministeerri barnootaa dhimma amantaa keessa seenuuf heera sarbe jechuun himate. Manni marii waliigala dhimmoota islaamummaa Itoophiyaa ibsa baaseen qajeelfamoota ministeera barnootaa irraa kennameen balaaleffachuun kun barattoonni musliimaa uffata amantaa isaanii irratti hundaa'uun qooda jedhe. Pirezidaantiin mana maree waliigala dhimmoota islaamummaa Itoophiyaa Sheek Haajii Ibraahim Tufaa sarbamni mirga barattoota dubartoota musliimaa irratti xiyyeeffate hatattamaan dhaabbachuu qaba jechuun dhorkiiwwan uffatarra kaa'aman barattoonni musliimaa qooduuf duula itti yaadamuun taasifamaa jirudha jechuun ibsan. Roorroon ministeerri barnootaa dubartoota musliimaa sababa uffata islaamaa isaanii qofaan irratti raawwatu gonkumaa hin fudhannu ni falminas jedhan. Itti dabaluunis ministeerichi hijaaba eeyyame ni qaba dhorkuun akka dhimma amantaa keessa galutti ilaalama jechuun obsi hawaasa musliimaa kutannoo nageenya biyyattiif qaban agarsiisa jedhan. Mootummaan tarkaanfii atattamaa akka fudhatus cimsanii gaafatan. Qoree miseensa nama 17 sarbiinsa irra deddeebiin raawwataman qoratanii fi furmaatan yeroo dheeraa dhiyeessan hundeessuu beeksisee jira. Manneen maree naannolee mana maree waliigala waliin dhaabbachuun imaammatichi akka dhaabbatu waamicha dhiyeessan. Ibsa manni maree waliigala baase hordofuun manneen maree olaanoo dhimmoota islaamummaa naannolee garaagaraa deebii qindoomina qabu kennuun mana maree waliigalaa waliin akka dhaabbatan ibsan. Dhorkaawwan uffatarra kaa'amanii fi barnoota gi'izii marii malee barattoonni irratti fe'ame dabalatee imaammataawwan loogii jechuun kan ibsan balaaleffatanii jiru. Haleellaa Raashiyaan lixa Yuukireenitti raawwatte namoonni 20 ajjeefaman. Diroonii fi misaa'ila Raashiyaan lixa Yuukireen magaalaa Teenoopiliitti raawwatteen daa'imman 2 dabalatee namoonni 20 lubbuun dhabanii jiru. Namoonni 66 biroon kan madaa'an yoo ta'u haleellaan gamoowwan namoonni keessa jiraatan 2 irratti raawwate kun erga Raashiyaan bara 2022 irraa kaasee Yuukireen haleeluu eegalte haleellaa namoonni hedduun itti du'an keessaa isa tokko ta'uu miidiyaaleen gabaasanii jiru. Naannoleen lixa biyyattii biroonis kan haleellaman yoo ta'u haleellaan diroonii magaalaa kaaba Yuukireen Kaarkiv irratti xiyyaafates namoota 30 caalan madeesseera jedhame. Kan hordoftoota keenya oduun har'aaf qabannu asirratti raawwannee jirra. Qophiilee keenya biroo afaan waliin turtii gaarii isiniin jenna.